Hirreechi sobadhaa hirreechi dogongoradhaa amantaanis dhorkamaadhaa kan jedhu irratti aangoonni mootummaa fi namoonni bebbeekamoo yaada kennaniiru. Guutummaa isaa qabannee isiniif dhufneerra. Gama biraatiin dorgommii Miis Turizimii dorgomame irratti namoonni hedduun qeeqa kennaa jiru. Egaa kanas guutummaa isaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Biroodkaastii. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qeeqabdannuuf ka'a sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Qeeqaa jabaa dorgommii Miis Turizimii Oromiyaa irratti keerratti waloolataa qanee akkas jechuudhaan toora feesbuukii isaa gubbaa irratti katabee jira. Dorgommii Miis Turizimii Oromiyaa sana kaleessaa hangatee daawwadheen ture kan mo'atteen baga gammadde jecha warra gaaffii gaafachaa turan ani immoo gaaffii salphaa tokkoon gaafachuu barbaada. Shamarran 10 keessaa 5 erga filamanii booda gaaffii marsaa jalqabaatiin shamarran 4 deebii dhabanii tokkittiin qofti deebii sirrii deebifte. Dorgommii kana tokkoffaa ta'ee kan mo'atu nama tokko qofa miti. Nama tokko qofaatu deebii sirrii deebisee waan ta'eef kanarraa dabarree marsaatti aanu hundumaaf carraa kennina jettanii gaaffii marsaa biraatti deebitanii. Kan mo'atu nama tokko qofa erga ta'een kan marsaa jalqabaatti deebii sirrii deebifte sun maaf hin mo'anne? Maal barbaacha qabxiin marsaa duraa haqame marsaa itti aanutti ce'ame? Tarii yoo hubannoo kootti dogongora ta'e warri deemsaa dorgommichaa quba qabdan na hubachiisaa jedha waloolataa qanee aagam. Hodoo itti aanuun ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ayyaana Irreechaa bara 2018 ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsanii. Ministeerri muummee ergaa isaanii kanaan Irreechi sirna galateeffannaa Oromooti. Oromoon sanyiin nama horee kan baay'atu kan facee du'aa kee ija kan godhatu atoomsaa fi gargaarsa humna waaqaatiin jedhee dhugeeffata. Irreechi yoogoo waaqa leemmoo garaa taliilaa waan isaa godhee fi galateeffate kan dhufuu fi araaraa waaggii gaafachuun hooquba kan jedhu jedhanii. Akka falaasamaa Horom duriitti Oromoon bishaanii fi hiddoo guddaa qaba. Bishaan maddaa qulqullinaa bu'uura uumamaa fi jireenyaa godhee dhugeeffata. Yoo kadhatus waaqa uumaa, waaqa uumamaa, waaqa burqaa walaabuu jedhama. Irreechi bara kanaa wayitaa Itoophiyaan bishaan lagaa Abbayyaa fedhii hannisaa lammiilee ishee guutuu fi hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa eebbifattetti kabajamuun isaa gammachuu keenya dachaa taasisaa baga gammaddan baga gammannee jedhanii. Sabni malkaa hin qabne saba mataa hin qabne akkuma Oromoon jedhu biyyi hulaa galaanaa hin qabne biyya jiruu hin qabne jennee uummata keenyaaf badhaadhina fiduu fi hulaa galaanaa karaa seeraa fi nagaa bu'uureffateen qabaachuu fi hojjechaa jirra. Tattaaffiin roga kanaan gochaa jirrus addunyaa biratti fudhatama argachaa jiraachuu heeranii. Waggoottan darban keessatti ilaalama haaraa falaasamaa hidaamuutiin qabeenyaa muuxannoo fi beekumsaa biyyi qabdu uummata keenya waliin hooggansaa bilchaataa fi kutannoon guutamee kennine waaqnis nu gargaaree rakkoowwan hedduu keessatti jijjiiramoota raajiitaan galmeessinee jirra. Bara 2018tti duudhaalee Irreechaa nagaa araaraa fi tokkummaa kudhaamannee ol keensaa biyya keenyaa mirkaneessuu fi qormaataa fi osoo hin jilbeenfatiin ciichinee akka hojjennu jechuun dhaamaniiru. Hoduumaa wal fakkaatuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ayyaana Irreechaa bara 2018 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ayyaanni Irreechaa sirna uummanni Oromoo waaqa uumaaf galata itti dhiyeessudha jedhanii. Baga kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 isin ga'e nuun ga'e. Jaarmiyaaleen sirna gadaa kan yuuniskoon galmaahee keessaa tokko kan ta'e ayyaanni Irreechaa calaqqeewwan bifa danuu bareedinaa fi hawwataa addaa addunyaaf agarsiisa. San keessaa isa tokko yoo ta'u mallattoo nageenyaa kan jaalalaa kan waloominaa araaraa fi sirna injifannoowwan uummatni Oromoo uummattoota obbolaa sabaa fi sablammoota hunda waliin ta'anii qabsoo hadhaa adeemsiseen gonfate keessaa inni tokko ayyaana Irreechaa hora Finfinnee iddoo ganamaa isaatti deebi'ee akka kabajamu gochuu isaati. Kanaanis uummatni Oromoo waggoottan torban darban magaalaa Finfinnee keessatti karaa seenaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen sadarkaa olaanaan sabaa fi lammoota hunda waliin kabajaa jira. Aadaa waloon jiraachuu cimaa fi wal danda'uun kan beekaman jiraattonni magaalaa Finfinnees ayyaana obboleewwan isaanii uummatni Oromoo kabaju kana akkuma kanaan dura ayyaanotni uummataa kanneen bifa hawwataa ta'een karaa nagaan kabajamanii akka xumuramaniif hojjechaa turre. Bifa obbolummaa fi waliin jireenya keenya dagaagsuu fi itichuu danda'uun uummata Oromoo magaalaa keenyaa fi keessummoota fageenyarraa dhufan waliin ta'anii ayyaanicha duudhaa isaa eeggatee akka kabajamuu fi hojii
qulqullinaa addabaabaayyiiwwan adda addaa bareechuun kennaa tajaajilanii fi hojiilee gochaa gaarii adda addaatiin kanneen dura ture caalaatti bifa hawwataa turizimii walitti fufaa fi sochii diinagdee olaanaaf ooluun hafuura obbolummaa sabdaneessummaa fi sochoon kabajuu fi qophiisaa xumuree jira. Jabana kana jiraattonni magaalaa keenyaa hundi ayyaanotni uummataa kanneen addabaabaayii irratti kabajaman hunda jala bultii irraa kaasee hanga xumuramuutti hojiilee gochaa gaarii adda addaa irratti hirmaachuun nageenyaa fi miidhagina isaaniif shoora olaanaa waan taphataniif maqaa koo fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin isin galateeffachuun barbaada. Hanga xumuraa ayyaanichaatti gochaa fakkeenyummaa kana cimsuun akka itti fuftan amantaan qaba. Irra deebiin baga kabajaa ayyaana Irreechaa bara 2018 isin ga'e jedhu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee.